ሚስጥሩም የኛ ሀገር ልጅ ናት። ለመሄድ 1 ወር ሲቀራት ብሩን የ1 ዓመት ስጠይቃት ነው አውቃ ነው ሴትዮ ገላ ነው ያንጠለጠለቻት። ጓደኛዋ ሄዳ ሁሉ ጠይቃ ቅዳሜ ዕለት አገናኝተን አውርተን በቃ አገሬ ሲገባ አንቺም እኔ ጋር ትመጫለሽ ብሎ ተዋውተው ተነጋግረው ከዛ አውቃ ገላ ገመድ ቤቱ ብርሽን ከፈለግሽ ይሄ መስታወት አጭሪ ብላለች አለች። ይሄ መስታወት ልታጸዳ ስትል እንዳትወርቅ ብላ ገመድ ወገቧ ላይ አሰረች አለች። ገመድ ወገቧ ላይ ያሰረችው እቺ ልጅ ወላይታ ሶዶ ተወልዳ ቀይራ ሰፈር እዛው ተወልዳ እዛው ነው ያደገችው። የአንድ ልጅ እናት ናት እና የራሷን ለመለወጥና ለቤተሰቧን ብላ ወደ አረብ ሀገር ትቀናለች። አረብ ሀገር ከወጣችው 2 ዓመት ሆኖባታል። የሄደችው ለ2 ዓመት ኮንትራት ነው። ከዛ በ2 ዓመት ውስጥ እንግዲህ ምንም የደረሰባት ነገር የለም። በሰላም እየሰራች በሰላም እየገባች በሰላም እየወጣች ናት። አሁን ግን 2 ዓመት ስለጨረስኩ ወደ ሀገር መመለስኛል። Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana kaleessas isiniin gadhiisee ture garuu sa'aatii tokko booda haqame jechuudha. Namatti yuutuubii dhaqee isarratti kanan agarsiisan dhiise obboleettii teenya kan Beeruut kana keessatti duute fooqii jahaffaarraa akkasitti rarraatee mul'attee lubbuun ishee darbisan. Isaan tajjeesee akkas godhee yookaan mootuyyuu isheetu aarii akkasitti of ajjeesee kan jedhamu tokko marajaan tokko bahee jira. Afaan Amaariffaatiin xiqqoo isinii dabarsee wali dhageessan jechuudha. Iddoon dhaloota mijayyoo tanaa Walaayittaa Sooddooti jechuudha. Achumatti dhalatteetti kan ishiin guddatte. Biyya tana maqaan ishee Mulunesh Baqqalaa jedhamti. Mulunesh Baqqalaa haadha daa'ima takkaati. Iddoon isheen itti dhalatte Walaayittaa Sooddooti. Mulunesh Baqqalaa jedhamti. Haadha daa'ima takkaati jechuudha. Erga biyya kana dhuftee waggaa lama xumurtee gara biyyaatti galuuf karoora ishee xumurattee jirti. Yeroo kana birrii ji'a 7 irraa qabdi. Birrii ji'a 7 kana waan tokko bitattee kan harkatti qabattee galuuf kan isheen gaafattee gaggaafachaa turte. Akkuma jedhan wadaroo mormatti godhuuti maskootii walawwali inni jedhamu kunis ammas haasa'amee jira. Kuni dhugaa soba Waaqayyo qofatu beeka. Ani kana wanni irra beeku hin jiru. Dhugumatti wadaroo godhadhuuti maskootii walawwalii kan jedhamu yoo ta'e kuni ani maal jedhamee akka hiikamu ani hin beeku. Eenyutu akkasitti dhaga'een kunis gaafii keessa nama galcha. Moo ishumatu galuudhaaf birrii ji'a 7 san dhabee akkasitti fooqii jahaffaa san irraa akkasitti lubbuu ishee dabarse. Wanni ittiin ishiin morma isheetirra jiru sun shaarbii ta'eeti haadumayyuu ta'e baay'ee osoo itti ta'in ilaaltanii shaarbii fakkaata. Ani wanni ammallee ifanaa ta'uu dide akkamitti haada mormatti godhadhuuti maskootii walawwalii jedhama. Kun akkami ishiin itti fakkaatee godhatti inni jedhamullee gaafii keessa nama galcha jechuudha. Haga biyya ormaa keessa jiranitti isaan cubbuu nurratti haa hojjetanii silaafuu hojjetaa jiran malee nu ammootuyyuu waan hin taane haasa'uun ammallee gaarii miti yoo. In jedhama waras keessatti dhageessan jirtan Amaariffaan jechuudha. Kuni dhugaadha sobaa wanni beekamu hin jiru. Obboleettii teenyatuun sababni inni guddaan birrii ji'a 7 dhabuudha kan lubbuu ishee dabarse. Ammallee ani waan irra deddeebi'ee isiniin jedhu ishee lubbuu isheetiin darbitee jirti. Warri haftan ammas kun obboleettiin teenya takkittiin dhaloonni ishee Shawaa Lixaa Warqii Bulii jedhamti. Shawaa Lixaa ana Soddoo kan jedhamtu lubbuun ishee darbee jira. Haala hin beekamne lubbuun ishee darbee jira jedhanii gadhiisanii jiranii. Lakkoofsa asirran isinii kaha haxaarrachuu hin dandeessanii. Haala keessa hojjetti natti fakkaata. Walitti wal gargaaree reeffi ishee gara biyyaa haa galuudha. Haala hin beekamneen duute jedhani. Haadha daa'ima 4ti. Haadha ijoollee 4ti. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee rakkoo cimaatu jira. Rakkoo cimaa kana keessa ammoo yoo nu ofitti amannee haay lubbuu kiyyannaa caala birrirallee lubbuu kiyyannaa caala jenne malee biyya tana keessa akka qallaalitti galaan jiru Itoophiyaan dhugaan isin jedha. Ani baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na ulfaate. Sirumayyuu bakka waan hojjedhe waan dhiisu na wallaalchisaa jira samoonii kana isa dhugaa Rabbii isinitti hima jechuudha. Isin caala mootuyyuu annan dhagaa waan ta'amaa jiru maaliif ijoollee baay'eetu naangaa jechuudha rakkoo. Ijoollee hedduun isaanii naangaa rakkoo. Kanaaf jecha mootuu yaa obboleen kiyya bakka jirtan hundatti akka amantii keessaniitiin Waaqayyo keessan kadhadhaa. Akka amantii keessaniitiin Waaqayyo hundaafuu
tokkicha inni qixxeedha. Inni kan nama hundaa'u. Kanaaf birrii irrallee lubbuu keessaniif sodaadha. Kan ji'a torbaa dhiisati kan waggaa torbaatu osoo dhabdee jarjartee lubbuu kee wanni balleessituuf hin jirtu. Birriin ataan dhabde kun baruu iftaan nama hojjetee of jijjiiruu danda'u. Kana yaa obboleeyyan kiyya. Marajaan inni bahe kana uumamaraafuu dhalattuu eessa taate lammii biyya Itoophiyaati. Suudaan irraa kan hin dhufti jedhanis ijoollee Suudaan irraa dhufaa jiran akkuma jedhamu mee lubbuun isaanii darbaa jira. Biriidhaan nyaatamaa jiranii as keessa seenanii hojjetanii waan hojjetanuu argachaa hin jiranii. Akkuma jedhamutti akkuma nageessanitti doolaarri hin jiru hoos hin jiran itti deddeebitanii hin gaafatinaa jechaa jiranii yoo. Ifaajoo fi hoo gaafatan du'a ta'ee jira jechuudha biyya kana keessatti. Osoo achuma hin gahiin dura bakka birruma harkaa qabdaniin tikeetii keessan murattanii gara biyyaatti galu. Kun wal tara namni wal tara yoo. Ani mana gaarii hoo jiraadhe eboola mootiyyuu mana badaa jiraata. Akkasuma namni wal tara. Parsantiin dhibba keessa parsantiin 15 gaarii yoo ta'e kun mootiyyuu gaarii akka hin taane biyyi kun jechuudha. Cubbuu isaan hojjetan gifiin isaan lammii kamirrattu kan hojiidhaaf biyya kana dhufe isaan taasisantu kana hundaan gahee waan isaan keessa jiran hundi keessanuu ni beeytanii garuu kan isaan irra gahee nullee akkanatti lubbuu lammii keenya bahaa jira. Haala fokkataadhaan haala hin taaneen waan hin beekamneen maaliidhaan lubbuun nama meeqatti baha guyyaadhaan osoo lubbuun hin darbin hin oolu yaa obboleeyyan kiyya. Kan honjoon ammoo isin argaa jirtanis dhagahaa jirtanis bakka isin jirtan hundatti Waaqayyo isin haa eegu. Kan nama eegu isuma. Waaqayyo jalatti ammoo kan of eegu namuma waan ta'eef si qofa waan ta'eef kanaaf birriin hin badaa hin nufasi. Garuu lubbuun baate hin deebitu obboleeyyan kiyya. Lubbuun baate hin deebitu. Birriin badde hin deebiti. Birri haga fe'iyyuu ta'u lubbuu keessan deebisuu hin danda'u. Waan mateef jarjartanii ammas akkuma kaleessa isiniin jedhe jechuudha. Waan mateef hundaafuu of hin ajjeesina please. Kun kan filaashii dhugu jira. Filaashii hoo dhugde daftee bara hin duutu hin gubata garaa keetu gubata fuula irraan ol si ba'a afaan keetu gubata mucayyoo san argitan. Kun ammoo of ajjeesa. Kun fooqirraa of darba maal jechuudha. Mee waan akkasiisan kan namatti fidu seexana yeroo sanitti waan akkasii ija dura kan isin dhufu ta'e rabbi keessan kadhadha bakka. Niisaati dagadhaati yaa rabbi jedhame isin afuudhaa bada bakka. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya kan rabbiin nagaa mana keessanii haadha abbaa biyya keessanii isin baase rabbi nagaan itti isin deebisu. Ani kanaan isin jedha baay'ee gadda guddaa itti sanatti dhagame isa dhugaa rabbi jechuudha. Kana yoo jaalattan walii daddabarsuu hin dagatina please ammallee waan irra deddeebi'ee isinitti lubbuun teessan garaa isin nyaattu. ያለች ናት። የአንድ አመት ደሞዝን ከዚህ በፊት ተቀብላ ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ልካ ነበረች። አሁን በእጇ ላይ የቀረው የአንድ አመት ደሞዟ ነው። እሱ በእጇ ሳይሆን በአሰሪዎች እጅ ላይ ነው። ይሄ ብራውን ተቀብላ እቃውን ለመግዛት ወይንም ሀገሬን ለመመለስ ብላ ሰዎቹን መጠየቅ ትጀምራለች። ከዛ ሰዎች ምንም እምቢም አላሉም፣ ምንም እሽም አላሉም፣ ዝም አሉ። ድጋሜ ደግሞ መጠየቅ ጀመረች። ሴቲቱ ትንሽ መናደድ ወይንም መበሳጨት ባል ነገሮችን ማምጣት ጀመረች። እቺ ልጅ በዛ ምንም የተሰማት ወይንም ምንም የተጨናነቃት ነገር የለም። አሁንም ስራው ቀጠለች። ከትላንትና ወዲያ አሁንም አገሬ መመለስ አለብኝ ወይንም እሄዳለሁ ብላ ስላሰበችው ብርን ተቀብዬ እቃውን ለመግዛት አለብኝ ብላ ሰዎቹን መጠየቅ ጀመረች። ከዛ ሴቲቱ አሁን እሷ የተሰቀሉበት ቦታ የሚታዩት ቦታ ይሄ ማስተዋል ታጥቢያለሽና ከዛ በኋላ ብሩን ሰጥሻለሁ ብላ ቃል ትገባለች። እቺ ልጅ አሁንም እንቢ አላለችም። ማስተዋቱን እንትን ለማጠብ መሰላል ባለበት ቦታ ፈልጋ እንግዲህ ወደ ደረጃው ትወጣለች ወይንም ወደ ፎቁ ጋር ትወጣለች። ከዛ እንግዲህ ሴቲቱ መታ አንቺ ስለምትወርቅ ነው ብላ የሆነ ገመድ አምጥታ ይሄን ገመድ አስረሽ ምናልባት ከወደቀሽም በዚህ ላይ ትሰርፊያለሽ፣ ስለዚህ ገመድም አስረሻለሁ፣ ከዛ ከወደቀሽም ምንም አደጋ አይደርስሽም ብላ እሷን ለማታለልና ወይንም ሌላ ነገሮች ማውራት ጀመረች። እቺ ልጅ እውነት ነው ብላ ለኔ አዝና ነው ወይንም ለኔ ስላዘነችው ብላ እሺ ብላ ገመዷ እንግዲህ ወደ አንገቷ ጋር ታስገባ ዝም ብላ ታያለች። ከዛ አንገቷ ላይ ገመዱን ካሰረችው በኋላ
እንግዲህ ወደ ፎቅ መሬት መወርወር ተጀመረ። እቺ ልጅ እዛው ተሰቅላ ህይወቷ አለፈ። እቺ ልጅ የሚያውቁት ልጆች እንግዲህ ወላይታ ሶዶ ቄራ ሰፈር እዛው ነው የተወለደችው፣ እዛው ነው ያደገችው። እንግዲህ የአንድ ልጆች ወይም የአንድ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ አንዷ 2 አመት ሰርታ የ1 አመት ብር ልካልኝ 1 አመት ሙሉ የደወለች አሁን 4 አመት ነው ድምጽ የለም ብላ በቪዲዮ ላይ በሌላ ግሩፕ ሼር ተደርጎ አልቅሼ አንዷ ጓደኛ ደግሞ በኢሞ ሼር